jennaan rabbi ma nabiyyoota isa ergetu nabi isallee erge waan ta'eef si galee rabbi ma Muusee fa erge akkuma san Isaayyaasiin erge Yaaqoobiin erge Iyyoobiin erge santu isallee erge waan ta'eef jechi wal faalleessuu hin qabaatu. Maaliif jennaan rabbiin illee Qur'aana keessatti nutti himee jira. Maal jedhee nutti hime? Suuraa Nahlii boqonnaa 16 lakkoofsa 36 irratti ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واجتنبوا الطاغوت لقمت إرجمتوتا هندم أمتاتي تيجوا إرجنيجر ما الجشودان ربين توكيتشا أن جبرا من توكيتشا إسماله كم براه هنجو طاغوت الراوكين مشيت أنا جبروا الرافقات راجتشودان وان برو ربي قد يجرو جبروا الرافقات راجتشودان إتي إرجنيه سيجالي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يجودان إرجنيجر ربي نوتي ميجر eeyyad nugaadha. Yesus Kiristoos illee barsiisni inni barsiisaa ture barsiisama Muusee barsiise. Na waaqessaa jedhee hin barsiifne dhuguma maaliif jennaan rabbiin karaa isa irra erge waan ta'eef. Nabi Muhammadiin illee yeroo ergu wama kana irratti erge. Nabi Muhammad illee dhufeetiin ana gabbaraa hin jenne rabbii qofa gabbaraa jedhe malee. Yesus Kiristoos illee yeroo dhufe rabbii tokkicha gabbaraa jedhe malee ana gabbaraa hin jenne. Muusaan illee yeroo dhufetti Muusaan illee rabbii tokkicha gabbaraa jedhe malee ana gabbaraa hin jenne. Isaayyaas illee yeroo dhufetti rabbii tokkicha gabbaraa jedhe malee ana gabbaraa hin jenne. Kana irratti walii galla jechuudha. Si galee barsiisni barsiisaa ture barsiisuma raajonni duraa barsiisanidha. Tokko isa kana. Lammaffaa irratti immoo Yesus Kiristoos yeroo dubbatu of keessa hin galchine yoo kajettu taate rabbiin akka inni of keessa galcheeru suuraa Maryam boqonnaa 19 aayaa 36 irratti nutti dubbatee jira. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ربين كيا في ربي كيسني اسم قفا جبرا ربي توكيتشا ربي كيا كيسن كجبرو كان تويو كراك أجيلا أجيل إبر سيسجدو إن يسوع كريستوس سورة المريم بس ملاك سجل آية صدومي جهرت إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ربين كيا في ربي كيسني اسم قفا جبرا أجيل Kanaaf wanti inni barsiisaa turellee wama kanaa jechuu inumaa namni kanarraa maqe suuraa Maayidaa boqonnaa 5 keessatti jechuu Yesus Kiristoos wanti jedhe namni kanarraa maqee rabbii walitti rabbii lama godhee kan gabbaru taate qubsumni isaa ibidda jahannamii jedhee barsiise jechuu Yesus Kiristoos. Kanaafuu bakkuma takkatti illee ana gabbaraa jedheen dubbanne rabbii tokkicha qofa gabbaraa jedhee dubbate malee akkasi. Ila Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 13 irra dhaqee dubbisne. Akkasuma immoo 5 lakkoofsa 17 18 irratti maal jedha? Akkasuma dubbisa rakkoon qabu si dhageeffadha. Achirra dubbisni argatta. Kanatti sabana abbaa kottu amanaa jechuun maal jechuudha ustaas? Isatti beekaa amanuu ajaja. Waan bareeda wallahi. Yesus Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa tokko irratti waaqayyottis amanaa anattis amanaa jedha. Dhigiste dubbisii ka'iitii ergasii booda irratti dubbannaa. Si galee macaafa bira dhaqiitii dubbisii ergasii booda irratti dubbannaa. Hayyee kan eenyu mirree deebisee ka'eetiin hangaatii. Hayyee no ati dubbisii irratti dubbannaa. Kamirree kana itti fuufaafi. Waaqayyottis amanaa anattis amanaa jechuun maal jechuudha jettee kan gaafatteef waaqayyoon waaqummaa isaatitti amanta ni sagaddaafillee. Yesus Kiristoos anatti amanaa jechuu isaa maal jechuu maal isaatitti amanna dubbatee ture waan kanallee Yesus Kiristoos eessatti dubbate yeroo Alaazaariin kaasee ture maal jedhee Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 41 kaasee haga 42 irratti yaa abbaa anaaf dhaga'uu keetiif sin galateeffadhaa akka ati anaaf dhageessu ani duraanin beekaa wantiin kana dubbadheef akka ati ana ergite haa amananiifan kana dubbadhee jedhe. Laal akka ati ana ergite wanti ati itti amanuu qabdu maali dharee akka waaqayyo isa erge amanuudhaa jechuu. Kana qofaa miti bootee hedduutti dubbatee ture. Ammallee Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesus Kiristoosiin isa ati ergitees beekuun isaanii jireenya bara baraatii jedhe. Kana jechuun waaqayyo tokkicha ta'uu beektee akka Yesus Kiristoos ergame yoo amante jireenya bara baraa argattaa jedhaara. Lammaffaa irratti Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 24 irratti dhugumaan isiniin jedha dubbii koo dhaga'ee isa ana ergetti kan amanu jireenya bara baraa qabaa jedha. Dubbii isaa dhageettee dubbii isaatitti amanta jechuudha. Dubbii isaa itti amantee kaatee hoo isa ergetti amanta. Eenyutu dubbate kana? Yesuustu dubbate. San qofaallee miti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 28 irratti maal jedhe? Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 28 irratti
An ofiin hin dhufne inni ana erge jira inni amanamaadha jedhe. Inni amanamaadha. Isin isa hin beektan an immoo isanin beekaa jedhe. Inni amanamaadha. Isin isa hin beektanii jedhe. Hin beektan jedhe laal. Inni ana erge amanamaadha jedhe. Inni isa erge amanama. Yoo innillee waaqayyoodha. Ka ergamee dhufellee waaqayyoodha yoo ka jettu taate waaqayyo lama akkamitti wal erga? Waaqayyo lama wal erguu hin danda'u. Maaliif jennaan waaqayyo kun waaqayyo kaan ergee akka nuuf sagadaniif ati dhaqiitii isaan barsiisin jedhuun. Siigalee akka nu gabbaraniif jecha dhaqiitiiti isaan barsiisii dhaqiitii isaa jecha akkana ta'in jedhuuniin. Maaliif jennaan waaqayyo tokkicha ka? Waaqayyo tokko malee lamaa miti. Akka barsiisa Museetitti illee, akka barsiisa Isaayyaasitti illee, akka barsiisa Iyyoobitti illee, akka barsiisa raajota hundumaatitti, akka Ermiyaas barsiisa Ermiyaasitti illee jechuudha. Akka barsiisa Milikiyaasitti illee. Kanaaf barsiisonni hundinuu yoo dhufan maal jedhaa turanii waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha. Inumaayyuu Isaayyaas boqonnaa 43 lakkoofsa 9-10 irra yoo dubbistan waan ajaa'ibaa argitan. Ani waaqayyo tokkicha. Waan isin ajaa'ibee hin dhibne kun aayata wanta cittuu aayata quraanaa wayii fakkaata. Laa ilaaha illallah jedhaa bara achirratti waan isin ajaa'ibee hin dhibne. Afaan Oromiffaa ta'e malee macaafarra kan jiru. Afaan Arabiffaa irratti akkasuma jedha. Laal ana malee waaqayyoon biraa hin jiru. Kan akka anaas hin jiru. Anuma qofaadha fayyisaan jedha. Kan akka anaas hin jiru jedha. Laal anuma qofaadha ana malee hin jiru kan biroo jedha. Kanaafuu tokkochuma san qofaa jechuudha. Kanaafuu barsiisni Yesuus barsiisaa ture barsiisa akkamii ture? Guyyama tokkochallee ani waaqayyoodha jedhee barsiisee hin beeku inni. Isa ana ergetti amanaa jedhee barsiisaa ture malee. Akkasi. Mirreesiif galee dubbatu kan isin jedhu kanallee barreeffadhume. Wangeelaanis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti Yesuus maal jedhe? Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe. Erga humna isaatiin waa gochuu hin dandeenye akkamitti waan humna isaatiin waa gochuu hin dandeenye waaqayyoodha jettaati. Yesuus ofii ofiitii dubbate. Wangeelaanis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti. Na dhageeffadhu tigist isaa wal keessa jiranii tokko yoo ka jettu taate Yesuus Kiristoos ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u erga kan jedhu taate lachuu osoma wal keessa jiran dadhaban jechuudha bar inumaa waaqayyoon salphisaa taate akkana gaafa jettuun. Wangeelaanis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti jechuu kan inni akkas jedhe. Ani jireenya maaliif jedhesh? Waan bareedaadha. Ani jireenya sababni inni jedheef waan inni jedhe jechuun inni dubbate ni jira. Maal jedhee dubbate? Wangeelaanis boqonnaa 5 lakkoofsa 24 irratti dhugumaan isiniin jedha dubbii koo dhaga'ee isa ana ergetti kan amanu jireenya bara baraa qabaa jedhe. Laal yoo dubbii isaa dhageettee waaqayyo isa erge sanitti kan isa erge sanii yoo amantuu jireenya bara baraa argatta. Kanaafuu sababa kasi ka ta'e eenyudha dubbii isaa yoo dhageettee waaqayyotti yoo amanteef jireenya bara baraa argatta jechuu isaati. Hiikkaa isaa jechuu. Akkas. Siigalee lammaffaa irratti wanta si ajaa'ibu keessaa Yesuus Kiristoos kan ergamee fi Wangeela Maatewos boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irratti uummata Israa'eliitiif kan ergame jechuudha. Uummata Israa'el qofaaf ergame. Ofiitii dubbate illee. Uummata Israa'eliitiif. Uummata Israa'eliitiif maal jedhee dubbatee ture Yesuus Kiristoos? Ani kan ergameef Wangeela Maatewos boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irratti warra akka hoolota karaa irraa goran mana Israa'eliitiif duwwaadhaaf ergame malee kan birootiif hin ergamne jedhee dubbatee jira. Kanaafuu erga Israa'el qofaaf kan dubbatu saba Israa'elitti qofaaf ka ergame yoo ta'e Itoophiyaan ilaallatu jechuudha. Itoophiyaan ilaallatu akkuma san eessa jennu biyya biroo biyya saba Israa'elitti ala jirtu laakkaa biyyoonni kuwwan akkuma jiruun isa ilaallatu jechuudha. Hatta biyya Samaariyaa nafte yoo dhorgaa ture inni. Biyyoota kaawwa itti naalakkaa hundi keessan warri koomentii Itoophiyaa ala biyya Israa'eliiti ala guutumaan guutuutti hin ergamne erga jedhe biyyoota kaawwa hin ilaallatu jechuun. Ugandaallee ilaallatu, Ameerikaallee, Iraaqiin illee itti daradaraasin. Tokkoffaa laalee ilmi namaa sammuu ofii wanti rabbiin sammuu namatti kenneef maaliidhaaf akka nuti ittiin xiinxallinuufi miti. Waaqayyo sadiintu wal ergee waaqayyo ilmi kunillee waaqayyoodha waaqayyoon erge yeroo jedhanii yaadani kuni xiqqoo xiinxalla dhabaadha.
xiinxalluun barbaachisaadha. Maaliif jennaan Iyesuus Kiristoos maal jedhe ani ergamee dhufe erga jedhe qaamni isa erge ni jira waan ta'eef Waaqayyotu isa erge yoo ka jedhamu taate kun Waaqayyoon salphisuu ta'a. Maaliif jennaan Waaqayyo erge yoo ka jedhamu taate Waaqayyo lama ta'a jechuu. Yoo sadaffaallee ni jira yoo taate Waaqayyoon ergamu wayii ka sadaffaallee ni jira yoo taate Waaqayyo sadiintu wal ergaara jechuu. Sumayyaa assalaamu alaikum warahmatullahi. السلام ورحمة الله وبركاته. Gadab asaasallee ni ilaalateedhaan Ustaaz Abu Jaafar. Ijibti illee. Allah. Akkam jirta Sumayyaa? Israa'el qofaaf dhufe? Israa'el qofaaf ergame. Wallahi Israa'el qofaaf ergame. Sitti maragaa Qur'aana keessaallee وانجيلا ما ورسولا إلى بني إسرائيل جديد دبته سورة آل عمران بقولنا سدي آية فرتم سجل الرت يكون مثلا وانجيلا ماتيوس بقولنا كل شلة كوف سدي الدم فرورت اللي أنا كان يرجمي Kiristaanota dubbate ni jira garuu kan akkas jedhu hoolota isaa barbaaduuf ka jedhu ni jira. Kanaafuu kiristaanotaaf dubbate malee nama biraa yookiin immoo Israa'el qofaaf dhufe jechuun amma na dhaggeeffadhu. Isaan qofaaf dhufe jechuu miti. Caqasa biroollee tishiidha balaati ati saba Israa'eliiti. Inuma hojii ergamoota keessatti dhukkee kaasee saba Israa'el qofaaf jedha. Hundumtuu saba Israa'el maaliif? Kanaafuu ati saba Israa'eliiti jechuun Oromoo miti. Isii badde sana barbaacha dhufee jechuudha. Gara biyya lafaatti cubbuu keenyaaf jedhee kan ajjeefame kan reebame. Ati kanaafuu ati saba Israa'eliiti Tigist sabni kee saba Israa'eliiti amma saba Israa'el taata jechuun yoo Yesuusitti amante. Jechuun kiristaanonni isin amma yoo akkasii ka fudhatan taate yeroo san hin jiru laani foonitti mormatoon taane amma wanti hubachuu qabnu waa isinirraa hubachuu fi waan hubachiisuuf yookiin nullee waan tokko isinirraa hubachuu yookiin nurraa barachuudhaaf falmii gogaa osoo hin taane waa wal hubachiisuun bareedu. Caqasaa nama kanneen qabadhu. Wangeela Maatiyus boqonnaa 15:24 irratti akka Israa'el qofaaf ergame akkuma san saba jedhee kan addatti qoodee dubbate saba Israa'el jedheetiin kan dubbate. Nuti barbaadne amma sana ilaali sama xiqqsi amma kennitu kana mormaan jiru. Baga mormine ayyee. Injira waan jiru jechuun dubbi sagalee waaqayyoo keessa wanni jiru mormuun cubbuudhaasi. Ayyee galatoon bakka ayyee obbora walitti deebina jajjabaadhu bakka har'aaf si ga'a. Galatooma. Ayyaatis galatoome obsa.